Maat sagaleen koo sagalee dhiiraa fakkaata. Sagaleen keessa immoo sagalee maadaadaa kee fakkaata. Takkee garuu itti baddee meessatti baddee. Eessatti bade takkeenii warreettanii mana keessatti bade. Akkam jirtu maatii hordoftoonni jabaa miidiyaa marti keessan an abdiidhaa abdii Isaayyaasin jedhama. Egaa arras egaa nama biraadhaan walitti deebinee jirra. Koomeediyaanii jaboo lama qabadhee dhufeen jira. Isaanis Buzee ende Takkee qabadhee dhufeen jira. Amma xumura viidiyoo kanatti nu faana turuu isiniin jedha. Amma maatii kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii kanatti dabalamaa isiniin jedha. Walumaan gara koomedii keenyaa gara interview keenyaatti dabaru isiniin jedha. Kolfuudhaaf qophaa'a. Sirriitti qophaa'a. Hai Takkee. Hai bareeddu. Yaa bareeddu an dhiiradha. Maayi baay'ee bareeddaa maaloo bareedduu koo. Buzee Takkee maal ta'ee silaa kee bareeddu naan jedha hojii an dhiiraam. Takkee maal ta'ee eessa koo dubartii fakkaata? Gaafa fuula kee ilaalu dubartii natti fakkaate. Maal sagaleen koo sagalee dhiiraa fakkaata? Sagaleen keessa immoo sagalee maadaadaa kee fakkaata. Takkee OBN galgala kamtee oduu isaa dhiyeessaa? Itoophiyaatti qonnaan bultoonni akkasii midhaan akkasii qotanii xaafiin biiliin akkasii jedhamu. Biiliin akkasii jedhee gabaasa. Buzee qonnaan bultoota gaafa gaafatuma maal siin jedhu? Akkamii abbee hojiin bara kana akkamii? Haala sodaatti moo isin gamteetti jedhata. Hojjetaan mootummaa akkam jedha? Gamteetti waan tokko hojiin namatti tolu mootummaan takka irrii durgoos maal baasuu dhiiseera. Takkee garuu itti baddee meessatti baddee. Eessatti bade takkeenii warreettanii mana keessatti bade. Iddoo fagoo miti Buzee dugda duuban ture. Fuulli Buzee kun baay'een tokko bal'aadha. Agartanitti akkuma isin ilaaltan fuulli Buzee bal'aadha akkuma lafa Oromiyaa. Buzee fooloowersii 100 galee. Funyaan murtee afaan na keessa. Naqoo sareefuun 500 dabara jira. Siiniin Buzee amma maatii warri fooloo nan goone maal ta'anii? Salphina. Mee Oromoo dhuma taane warra koomentii jalatti nama rabsanii waan nu jedhi. Wal komachuun, wal mufachuun, wal ceephaa'uun, wal irratti nama quba qabu kana booddee Oromoo keessatti arguu hin barbaadu. Hin barbaadu dhuguma. Ayyeen egaa qophiin keenya irraa kana fakkaataa akka itti gammadaniif itti bohaartan abdii guddaan isin irraa qaba. Egaa qophii biraadhaan amma walitti deemnutti nagaan turuu isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo share like gochuun dagatinaa isiniin jedha. Ammaatti kanneen ammas irra deebiin jedhama ammaatti kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii kanatti dabalamaa isiniin jedha. Galatooma. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.